Sharafa maallaqaa egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu Saudi Arabiyaa Riyaal, Dubaay Diraamii fi Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar akkasumallee Yuuroo fi Swiss Firaankii, Joordaan Diinaarii fi Bahreen Diinaar akkanumaa biyyoota 18 kan isinii fide egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Noovembar 3 jechuudha. Noovembarii 3 baatii 11 2025 jechuudha. Oolmaa sharafni irra oolee waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyoota muraasaaf maraa oltuu birratti isin jechaan ture. Baay'een keessan hin agarree natti fakkaata. Ammoo guyyaa har'aa ammoo namoota gara maraa oltuu hin dhaqne yookiin immoo hin beekneef asirraa namoonni na eegdan baay'een keessa waan jirtaniif asiin isinii dhufe nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa akkuma beekamu sharafa kallattii lamaan kan isinii fidee dhufe jechuudha. Isaanis commercial baankii fi akkasuma baankii daldala Itoophiyaa yookiin immoo nigdi baankii isa jennu dabalataan immoo gabaa gurraacha akkasumas hawaalaa yookiin immoo black marketii jechuudha kan isinii fidee dhufe. Egaa akkuma beekamu sharafni torbanoota kana hedduminaan ol ka'ee yookiin immoo dabaleetiin jira jechuudha. Biyyoonni hundumtillee karaa baankiillee karaa gabaa gurraachaallee hedduminaan sharafni dabalaa adeemee jira jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een kanneen yeroo sharafni gadi bu'u gadditan jechuudha. Maallaqa keessan isin harka jiraannaan bakka kam yoo ta'ellee kallattii lamaaniinuu dabalaa deema waan ta'eef hamilee cabuu yookiin immoo yaadaan itti cabuu otoo hin taane maallaqa keessan of harka yoo keessan wanti ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Inumaa dabalaa adeema malee wanti gadi qannasu hin jiru. Egaa yeroo qannasuu fi yeroo dabalu immoo haala bittaa fi gurgurtaa maallaqaa irratti hundaa'eetidha jechuudha. Akkasuma yeroo gabaa ariitii argatan ol kaasanii gurguratu. Yeroo immoo rakasu wanti bittaaf gurgurtaan biyya alaa fi biyya keessa gadi bu'u immoo gadi qannasu jechuudha. Yeroo kana harkamatti keessanitti qabadha jechuudha. Duuti biyya wajjin hirribasa jedhan jechuudha. Innaa akkasuma immoo nigdi baankii yookiin commercial baankii Itoophiyaa jechuudha. Namoonni baankii keenyatti sharafattan boonasii yookiin immoo birrii dabalataa birrii 10 doolaara tokko irratti 10 ida'anii yookiin immoo dabalanii jiru jechuudha. Asumaanis immoo gaaffii tokko kan obboleettiin tokko na gaafatte yoo biyya gallee baankii maal jedhutti sharafannaa birrii nuti baannee gallu kan jettu natti biyya gallaan jechuudha. Gara biyyaa yoo galtanii isa amma fakkeenyaaf Awwaash hin danda'amu, Maaloon hin danda'amu, Oromiyaa maaliin hin danda'amu ni jedhanii gaafa biyya galte jechuudha. Akka nama midhaan bituutti akka nama gabaarraa deemee filatee ilaallatee bitatuutti jechuudha. Irra deemtee inni kun meeqaan sharafa kuni meeqaan sharafa jettee irra deemtee sharafachuu dandeessa jechuudha. Biyya kamirraayyuu maallaqa fudhattee galte biyyoota kanneen akka shiqiliifaa kan hin taane birrii xixiqqoo kan hin taane yoo ta'e diinaara akkasuma Ameerikaa doolaarii fi riyaala dirhama yuuroo warreen kun jechuudha. Yoo biyya fudhattee galte baankii barbaadde baankolee 27 ol jiran Itoophiyaa keessa isaan keessa jechuudha waan barbaaddetti gatiin isaanii hundi isaaniitu adda adda isiniif haa galu. Gatiin baankii kana hundi isaa adda adda. Isin garuu kan irra caalutti deemtanii sharafachuu dandeessu. Akkasuma immoo yoo maallaqa koo fudhee galee gara biyyaatti gabaa gurraacha sharafachuu nan danda'a warri jettani yoo maallaqa keessan fuutanii biyya galtan karaa gabaa gurraacha sharafachuu hin dandeessan. Maaliif yoo jettani biyya keessatti gabaa gurraachi iddoo isaallee hin beektu. Akkuma amma iddoo isaa hin beekne kan akkasumadha. Namni tokko immoo gabaa gurraacha siin sharafa jedhee birrii foorjidii sitti laata. Durriyootaan si saamuu danda'u waan ta'eef carraa gabaa gurraachaa biyya galtee hin argantu gonkumaa siin jechuun barbaada. Garuu carraa ati qabdu carraa baankii barbaadde irratti sharafachuuf immoo mirga guutuu qabdaa isiniin jedha. Akkasuma immoo booleetti hin sharafatina. Booleetti gatiin gadi bu'aa waan ta'eef tasgabbaa maatii keessan bira haqaa. Yoo immoo waaniin taaskii qabattan yoo dhabdan birrii xiqqishuu kan taaskii qofa sharafadha. Bisa kan birrii keessan qabadhaan isiniin jedha. Maaliif achitti gatii gadi bu'aatiin sharafamaa isiniin jedha. Gaaffii keessaniif deebii ta'eera jedhee yaada.
Egaa gara sharafa keenya guyyaa har'aa sharafni akka ittiin oolee isiniif hima jechuudha. Egaa turkii riilee irraa isinii ka'a. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.4 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 224.60 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan paawundi sterlingiin tokko 191.45 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 222.9 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 182.88 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 178.61 oolee jira jechuudha. Akkasuma warreen Joordaan doolaara isinii kennanii fi akkasuma immoo warreen Beeruut jirtan doolaara Ameerikaatti ilaalladha isiniin jedha asumarraani. Darbee immoo Joordaan warri jirtan jechuudha. Doolaara yoo fudhanne immoo diinaara yoo fudhannetu kamtu caalan jedhan dhugaa dubbachuuf ani hin beeku isa kana. Kamtu akka caalu naan gallee miindaan nama hundaa wal qixa miti jechuudha. Tajaajila qabdanii miindaan keessan adda adda waan ta'eef dhugaa hin beeku. Diinaarri Beeruuti Joordaanii tokko Ameerikaatti meeqa akka ta'u hin beeku jechuudha. Innaa akkasuma immoo Ameerikaan doolaarri tokko immoo karaa baankiidhaan immoo 148.41 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 116.96 oolee jira. Akkasuma immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 95.74 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 206.19 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan yuuroon tokko 171.18 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 127.58 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan Kanaadaa doolaarri tokko 104.15 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroon. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 18.26 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 464.17 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 251.81 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa kan argamu Kuweet diinaar. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 581.84 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 474.79 oolee jira. Inni itti aanu Bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 472.56 oolee jira. Akkasuma Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.61 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 40.40 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.59 oolee jira jechuudha. Akkasuma egaa warri Saawud Arabiyaa jirtan namoonni maallaqni keessan baay'ee yoo ta'e jechuudha. Namoonni 3,000 olitti qabdan jechuudha. 22 jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan xiqqoo taate 23 jira. Kana jechuun namoonni birrii baay'ee qabdan hanga 45 fa'iin jira jechuudha. Birriin Itoophiyaatti tokko ishee 45 fi namoonni birrii xiqqishuu qabdan immoo 44 hanga 43tti kan inni jiru jechuudha. Haalli daldalaa hundumaayyuu adda adda waan ta'eef. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko jechuudha 39.57 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 47.61 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.
56 oolee jira. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.9 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 20.46 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54.64 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruppiidha. Indiyaan ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.84 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoo kun laayik gochuu hin dagatiin, laayikiin garmalee gadi bu'aa jira jechuudha. Egaa hanga dhumaatti viidiyoo kanaa daawwadhaa isiniin jedha. Karaa maraa oltuubii yookiin immoo karaa asiin kallattii lamaaniin ani isin bukkeen jira isiniin jedha. Turtii gaarii.